TV Afaan Oromoo bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabame natti fakkaata. Saniin dura TV Afaan Oromootiin dabaruun jiru tureyyuu. Innaa akkuma jalqabameen tokkoffaa kutaa adda addaatti waan godhanneef aadaa Oromoo bakka bakka jirus beekuun hagana miti ture. TV sun hoggaa banamu Oromoon kutaa afraniinuu jiran akka wal barata godhe tokko isa. Innaa yeroo san ijoollee turre yuunivarsiitii barachaa turre baadiyyaatti dhalannee televezyiinii san dura argine hin beeknu. Innaa yuunivarsiitiitti televezyiinii arguu dandeenya. Sa'aan tokkoo fi haga sa'a lamaatti darbaa afaan Oromoo yeroo TVdhaan gaazexoota hangafootaan turantu ture akka Saamu'eel Abaabaatu ture. Pirogiraama sallaaluudhaaf kanaa sa'a tokko donguutiin dura bakkee qaban maaliif addaraashni yuunivarsiitii sun Oromoota hundaayyuu qabuu hin danda'u. Yeroo san Oromoo qofaa miti immoo wallaalus namni baay'een saba adda addaatti si ilaalaa ture. Maaliif pirogiraamni isaa haaraa jalqabuu isaattis gaazexeessitoonni illee immoo kutannoodhaan waan sana hojjechaa turan carraa sana argachuun isaanii waan guddaa waan ture. Pirogiraama sallaaluudhaaf sa'a tokko donguutiin bakkee qabannaa wantoota boraatii teechisneetu. Keessattuu dhangaa ispoortii pirogiraama ijoollee maal kana ilaalaa turre. Baay'ee gama gammachiisaa ture. Egaa sa'aan isaa gabaabbachuu malee Oromoon akka wal baru aadaan isaa akka beekamu. Innaa kutaa adda addaatti ijoolleen dhufnes akka wal baru aadaan bakka bakka jirus akka fakkaatu. Loqonni afaaniitu adda adda ture yookaan inni akka yuunifaayii ta'e walitti dhufe kanan turre. San baruudhaaf carraa guddaa nu kennee ture. Mana yuunivarsiitii sanii fi ijoollummaa yaadadha. Pirogiraama sana hoggaan dhugaa dubbachuudhaaf gammachuun natti dhagahama. Baga kanaan geessaniin jedha. Ispoonsarii Angoones itti yaadneeti. Afaan Oromoo afaan saba guddaati. Afaan kanaan uummata bira gahuun keenya waan guddaadha nuufis akka baankii misooma Itoophiyaatti. Baankiin misooma Itoophiyaa misooma biyyattii gargaaruudhaan aangootti kennamee hojjechaa jira. Baankiin akkanaa kun immoo iyyuu gargaarsa akka keessanii kana yoo hin qabaatiin kaawwan isaa bakka gahuu hin danda'u. Uummata bira akka geenyu, aadaan uummataa akka babal'atu, afaan uummataa akka guddatu, aangoo bira darbee waa'ee faayinaansiitiis akka namni beeku, waa'ee maallaqaa, waa'ee liqaa, waa'ee qusannaa kana akka beeku waan godhuuf faayidaa guddaa qaba baankii misoomaatiif chaanaaliin kun sanitti yaadnee ispoonsarii goone. Kana caallas immoo iyyuu televezyiinii keessan kana wajjiniin hojjechuu barbaanna. Tajaajilli adda addaa nu kennu sun uummata biraan gahu karaa keessaniini. Uummanni san barbaadu immoo iyyuu waan nu bira gahuu danda'u karaa keessaniin dhufa. Karaa kanaan hoggaa laallamu televezyiinii fi waajjirri akka keenyaa kun wajjin hojjechuun gaafii hin qabu. Baga chaanaalii shanaffaa banuudhaan geessanii uummata Oromootis gammachuu guddaadha kun afaan kun akka bal'atu. Baha Afrikaa kanattis akka bal'atee deemu waan guddaa hojjeta. Sa'a tokkorraa laallu akaasee amma chaanaalii isaan of danda'e argachuun waan guddaadha. Baankiin misooma Itoophiyaa waggaa 115 darbeera egaa uumame. Poolisii mootummaa hordofeetti tajaajila kennu. Mootummoonni adda addaa waggaa jijjiiraman poolisii isaaniitti fudhatee hojiirra oolchu. Innaa baankii waggaa baay'ee ture misooma biyyattii kana keessattis ashaaraa guddaa qaba baankiin kun. Bu'aa bu'ii adda addaa bira darbeetti anas ga'e. Yeroo Haile Sillaasee annoo turre seerri isaa hojjechaa ture kaapitaalizimii uumuudha waggaa sana. Innaa isa hordofnee raawwanneetti liqaa kennaa turre qonna adda addaa kanarratti industirii adda addaa faayinaansii godhaa ture yeroo sana. Ergasii dargiin waggaa dhufu immoo iyyuu sooshaalizimii ture annoo sun ikoonomiin biyya isa kana karaa sooshaalizimiitiin deemaa ture yeroo sanis state faarmii qonna mootummaa faayinaansii godhuudhaniin maal godhuudhaniin midhaan nyaataatiin of danda'u hin jedhu kaa'ot ture isa faayinaansii godhaa ture. Liqaa madaabaraa qotee bulaadhaantu kennaa ture. Qotiyyoos bennee qotee bulaadhaa kennaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Oofcoo midhaan daakuu kana waggaa saniin turre biyya keessa. Oofcoo midhaan daakuu waan biyya kanatti barsiise tokko baankii misoomaati. Innaa baadiyyaatti oofcoo dhaabuudhaan haati keenya obboleettiin keenya akka hojii humnaa dhakaadhaan daakuudhaa waan godhe tokko baankii kana teknoolojii akkasii babal'isaa ture. Dargiin egaa kufee immoo EPRDF aangootti dhufee booda akka Haile Sillaasee qonnaan dhuunfaa faayinaansii godhuutti deebine
Innaa karaa kanaan qonnas faayinaansii godhuudhaan industirii adda addaa faayinaansii godhuudhaan waa baay'ee hojjechaa turre ashaaraa guddaa qabna. Innaa keessattuu iyyuu amma baay'inaan biyya keessatti industirii jedhaman han jiran harka 90 ol nuti faayinaansii godheetan yaada. Misooma biyyaa kana keessatti baay'ee guddaa ashaaraa guddaa qabna. Innaa ammas san caalaa babal'isnee deemaa jirra. Amma karaa damee 100 qabna. Magaalaa 100 irraa biyyattii keessa akkuma jirutti karaa maraanuu qabna. Sanarratti dameewwan kana walitti qaban diistiriiktaan jedhamtu jira. Isaan karaa 24 jira. Biyyattii keessa akkuma jirutti jechaadha. Istiraakchara keenya jijjiirreerra. Ammoo wantoota jijjiirre kana ikoonomiidhaan wal fakkaatu. An qonnaa addatti dhaabne, an industirii adda jira. Kana wanno goone isa jalattis immoo iyyuu seektaroota adda addaatiin jalatti babal'isne. Fakkeenyaaf amma qonna jalatti hortikalcharii faayinaansii godhu jira. Dipaartimentii akkasii qabna. Crop faayinaansii jennu jira. Immoo yoo midhaan oomishu kana naannoo jedhu isaan qabna. Livestock kan jedhan horii horsiisuu irratti misooma horii horsiisuu irratti an hojjetu kutaa biraa qabna. Akkana kana goonee raawwannee sirriitti babal'isnee to'annoo jechaa deemaa jirra. Ikoonomiin biyya kanaa saba guddaa barbaada. Biyyi kun baay'ee guddachaa jira. Guddina kana ammoo faayinaansiidhaan gargaaruun dirqama ta'a. Amma fakkeenyaaf bara darbee kana keessa karaa biliyoona 58 abaannoo goone eeyyamne liqaa. So ammas san caalaa barbaada. Harka keenya jiru han jiru kana biliyoona 120 oli gaafii liqaa han jiru. So ikoonomiin kun baay'ee bal'aadha. Biyyi kun baay'ee guddaadha. Uummata guddaa qaba. So baankiin kun guddatee deemee akka baankota biraa isa fakkaatan akka baankii Biraaziil, baankii misooma Chaayinaa an jedhantu jira. Baay'ee gurguddoota niikularii faayinaansii godhuu gahantu jira. Nus rabbi jedhee achi geenya jennee yaadna. Misooma biyyaa kana keessatti waa'ee guddaa taphachuudhaaf hojjechaa jirra. Teekinooloojiidhaanis maalidhaanis jijjiirrame baankii zamanni barbaadu akka ta'u godhaa jirra. Uummanni an beekuu qabu baankiin kun baankii uummataati. Ganzabni innis liqaadhaan kennu uummata maraa dhufe. Taaks peeyer manii kan jedhan kana jechaadha. Misoomni inni hojjetu uummataafi. Addatti wanni inni qabu hin jiru. So uummanni kana beekee raawwatee baankii kana karaa adda addaatiin akka gargaaruun barbaada. Maaliif nuti qofti hojjenneetoo misooma kana bakkaan gahuu hin dandeenye. Uummata hojii wal taaneeti misoomni bakka gahuu danda'u. Piroojeektiin faayinaansii goonu martuu uummata keessa jiraata. So hojii san uumuu immoo yoo piroojeektiin sun uummatuma saniif ijoollee achitti dhalatanii guddataniif hojii uumaa sharafa alaa fiduranis baay'ee taphataa piroojeektiin faayinaansii goonu sun kana beekee uummanni piroojeektota keenya gargaaruudhaan kaawoo baankichaattis gargaaruudhaan akka nu wajjin dhaabbatu gaafadha. Haga ammas nu wajjin dhaabbachaa turanii fuulduraaf immoo babal'isanii cimsanii akka nu wajjin hojjetan gaafadha. Baankiin kun baankii uummataati.